Itoophiyaa keessa jiru qindeesse duwwaatu qawwee waan qabuuf filannoo kijibaa qopheessee itti adeemaa jira. Irraan ala filannoon biyya dimokiraasiin hin jirre yookaan biyya qawween deebifamu keessatti filannoon geggeeffama jechuun sobaa jechuudha. Argamaa akkuma jirutti. Kanaaf paartileen dorgomtootaa uummata biyyichaa yookaan uummata Oromoo bakka bu'an hundumtuu kaan mana hidhaatti meelachaa yookaan qaamaa hirrachaa turan har'allee kan dhossaatti ajjeefaman ni jiru. Uummanni Oromoo mana hidhaa yeroo hidhee taa'a. Baay'een garuu lagarraa argamaa jira reeffisa. Poolisiitti hidhamee, godina irratti hidhamee, gandatti hidhamee, sadarkaa waliigala mana adabaa jedhamu mootummaan qopheessee jiru keessatti hidhamee kan jiru uummanni jiru jechaa kan jiru baay'eensaa reeffisaa du'arraa argamaa jira. Bakkee irraa du'ee argamaa jira jechuudha. Lagarraa argamaa jira. Qaama nageenyaa mootummaatiin mootummaan filannoo kijibaa qopheessee paartilee dorgomtootaa mana hidhaatti guuree kaan ajjeesaa kaan hidhee waajjira paartilee dorgomtootaa uummanni filannoof kan qophaa'aa jiru hunda cufee karaa qaxxaamuraa ammas aangoo qabachuuf hojjechaa akka jiru wal naman gaafachiisu. Addunyaan iyyuu deebii ta'aa jira. Uummanni biyyichaas deebii ta'aa jira. Kanaaf hundumtuu biyyi kun caccabee gara qabsoo hidhannootti dacha'aa jira jechuudha. Filannoon biyya kana keessa hin jiru, hin geggeeffama jedhamees hin yaadamu. Sababiin isaa immoo wantoota nama tarreesse qaamni filannoo hirmaachisu hundumtuu mana hidhaa mootummaan qopheessetti guurame waan jiruuf jechuudha. Egaa uummanni Oromoos ta'e uummanni biyyichaa gara qabsoo hidhannaatti lammii isaa bobbaasaa kan jiruu fi biyya kana keessatti mirgi dimokiraasii addunyaa irratti kenname saba Itoophiyaatiif kennamee hin jiru, mulqameera jechuudha sabni Itoophiyaa. Garuu saba addunyaa irra jiru keessaa sabni Itoophiyaas sabuma tokko, achi gaafa dhiibin immoo sabni Oromoos sabuma tokko jechuudha. Haa ta'u malee garuu gaaffii karaa nagaa gaafachaa ture uummanni Oromoo yookaan uummanni Itoophiyaa hundumtu fakkeenyaaf biyyi Tigraay miliyoona 3 qabxii wayii taatee hiree murteeffannaa ishee mirkaneeffattee yommuu turtetti mootummaa gabroonfataan kun waraana qabutti bobbaasee uummata Tigraay irratti mirga abbaa biyyummaa isaan mirkaneeffatan mulqee uummata sanaa rasaasaan deebii ta'ee dachiirraa godaansisee waraanatti bobbaasee waraana sansakkaa hin eegganne waraana safuu waaqaaf safuu namaa hin eenne itti bobbaasuudhaan duguuginsa sanyiif maseenummaa Tigraay irratti geggeessee mirkaneessee jira. Ji'oota 3 kana akkuma Oromiyaa irratti geggeessaa jiru jechuudha. Uummanni biyyichaa hundumtuu dimokiraasii wanta jettu addunyaa irratti wanta argamtu ni fedha, ni barbaadas ture. Haa ta'u garuu mootummaa abbaa hirree heera biyya kana balleessaa jiru waggoota 100 wayii fi Minilikiin tumamee Oromoo harma muraa harka muraa ture. Har'a immoo saba Itoophiyaa keessa jiru hundumaa irratti maseenummaaf duguuginsa sanyii raawwachaa jiru kana karaa nagaa yookaan immoo dimokiraasiin ni dhufti uummanni biyyichaa eeggachaa ture. Haa ta'u malee garuu of booda deebi'ee jechuudha. Dimokiraasii biyyi kun akka aduu gamaatti eeggachaa jiru. Paartileen morkattootaa yookaan siyaasaa marrillee kan isaan eeggachaa yookaan abdachaa turan of booda deebi'ee gattaa'eera jechuudha ofirra. Kanaaf filannoon amma kun akkuma kanaan dura miidiyaanis jenne sabni kunis waan gaafate karaa nagaa barataan gaaffii gaafatee rasaasaan deebii argate. Uummanni gaaffii argatee manni itti gubame. Uummanni falma waloo geggeessee biyyarraa godaansifame. Abdii kutatee booda deebi'eera. Sababiin isaa filannoo jechuun waa tokko hanga 10 gidduu kan jiru keessaa kan barbaadde filachuu jechuudha. Uummanni biyyichaa yookaan uummanni Oromoo filannoo mootummaan amma kijiba qopheessee itti jiru kana amanuu dadhabee of booda galagalee jira. Sababiin isaa wantoonni filatan hin jiran. Paartii badhaadhinaa mootummaan biyyichaa impaayera Itoophiyaa keessa jiru qindeesse duwwaatu qawwee waan qabuuf filannoo kijibaa qopheessee itti adeemaa jira. Irraan ala filannoon biyya dimokiraasiin hin jirre yookaan biyya qawween deebifamu keessatti filannoon geggeeffama jechuun sobaa jechuudha. Argamaa akkuma jirutti. Kanaaf paartileen dorgomtootaa uummata biyyichaa yookaan uummata Oromoo bakka bu'an hundumtuu kaan mana hidhaatti meelachaa yookaan qaamaa hirrachaa turan har'allee kan
dhossaatti ajjeefaman ni jiru. Uummanni Oromoo mana hidhaa yeroo hidhee taa'a. Baay'een garuu lagarraa argamaa jira reeffisa. Poolisiitti hidhamee, godina irratti hidhamee, gandatti hidhamee, sadarkaa waliigala mana adabaa jedhamu mootummaan qopheessee jiru keessatti hidhamee kan jiru, uummanni jiru jechaa kan jiru baay'eensaa reeffisaa du'arraa argamaa jira. Bakkee irraa du'ee argamaa jira jechuudha. Lagarraa argamaa jira. Qaama nageenyaa mootummaatiin mootummaan filannoo kijibaa qopheessee paartilee dorgomtootaa mana hidhaatti guuree kaan ajjeesaa kaan hidhee waajjira paartilee dorgomtootaa uummanni filannoof kan qophaa'aa jiru hunda cufee karaa qaxxaamuraa ammas aangoo qabachuuf hojjechaa akka jiru wal naman gaafachiisu. Addunyaan iyyuu deebii ta'aa jira. Uummanni biyyichaas deebii ta'aa jira. Kanaaf hundumtuu biyyi kun caccabee gara qabsoo hidhannootti dacha'aa jira jechuudha. Filannoon biyya kana keessa hin jiru, hin geggeeffama jedhamees hin yaadamu. Sababiin isaa immoo wantoota nama tarreesse qaamni filannoo hirmaachisu hundumtuu mana hidhaa mootummaan qopheessetti guurame waan jiruuf jechuudha. Egaa uummanni Oromoos ta'e uummanni biyyichaa gara qabsoo hidhannaatti lammii isaa bobbaasaa kan jiruu fi biyya kana keessatti mirgi dimokiraasii addunyaa irratti kenname saba Itoophiyaatiif kennamee hin jiru, mulqameera jechuudha sabni Itoophiyaa. Garuu saba addunyaa irra jiru keessaa sabni Itoophiyaas sabuma tokko, achi gaafa dhibin immoo sabni Oromoos sabuma tokko jechuudha. Haa ta'u malee garuu gaaffii karaa nagaa gaafachaa ture uummanni Oromoo yookaan uummanni Itoophiyaa hundumtu, fakkeenyaaf biyyi Tigraay miliyoona 3 qabxii wayii taatee hiree murteeffannaa ishee mirkaneeffattee yommuu turtetti mootummaa gabroonfataan kun waraana qabu itti bobbaasee uummata Tigraay irratti mirga abbaa biyyummaa isaan mirkaneeffatan mulqee uummata sanaa rasaasaan deebii ta'ee dachee irraa godaansisee waraana itti bobbaasee waraana sansakkaa hin eegganne, waraana safuu waaqaaf safuu namaa hin eenne itti bobbaasuudhaan duguuginsa sanyiif maseenummaa Tigraay irratti geggeessee mirkaneessee jira. Ji'oota 3 kana akkuma Oromiyaa irratti geggeessaa jiru jechuudha. Uummanni biyyichaa hundumtuu dimokiraasii wanta jettu addunyaa irratti wanta argamtu ni fedha, ni barbaadas ture. Haa ta'u garuu mootummaa abbaa irree heera biyya kana balleessaa jiru waggoota 100 wayii fi mililikiin tumamee Oromoo arma muraa harka muraa ture. Har'a immoo saba Itoophiyaa keessa jiru hundumaa irratti maseenummaaf duguuginsa sanyii raawwachaa jiru kana karaa nagaa yookaan immoo dimokiraasiin ni dhufti uummanni biyyichaa eeggachaa ture. Haa ta'u malee garuu of booda deebi'ee jechuudha. Dimokiraasii biyyi kun akka aduu gamaatti eeggachaa jiru. Paartileen morkattootaa yookaan siyaasaa marrillee kan isaan eeggachaa yookaan abdachaa turan of booda deebi'ee gattaa'eera jechuudha ofirra. Kanaaf filannoon amma kun akkuma kanaan dura miidiyaanis jenne sabni kunis waan gaafate karaa nagaa barataan gaaffii gaafatee rasaasaan deebii argate, uummanni gaaffii argatee manni itti gubame, uummanni falma waloo geggeessee biyyarraa godaansifame, abdii kutatee booda deebi'eera. Sababiinsaa filannoo jechuun waa tokko hanga 10 gidduu kan jiru keessaa kan barbaadde filachuu jechuudha. Uummanni biyyichaa yookaan uummanni Oromoo filannoo mootummaan amma kijiba qopheessee itti jiru kana amanuu dadhabee of booda galagalee jira. Sababiin isaa wantoonni filatan hin jiran. Paartii badhaadhinaa mootummaan biyyichaa impaayera Itoophiyaa keessa jiru qindeesse duwwaatu qawwee waan qabuuf filannoo kijibaa qopheessee itti adeemaa jira. Irraan ala filannoon biyya dimokiraasiin hin jirre yookaan biyya qawween deebifamu keessatti filannoon geggeeffama jechuun sobaa jechuudha. Argamaa akkuma jirutti. Kanaaf paartileen dorgomtootaa uummata biyyichaa yookaan uummata Oromoo bakka bu'an hundumtuu kaan mana hidhaatti meelachaa yookaan qaamaa hirrachaa turan har'allee kan dhossaatti ajjeefaman ni jiru. Uummanni Oromoo mana hidhaa yeroo hidhee taa'a. Baay'een garuu lagarraa argamaa jira reeffisa. Poolisiitti hidhamee, godina irratti hidhamee, gandatti hidhamee, sadarkaa waliigala mana adabaa jedhamu mootummaan qopheessee jiru keessatti hidhamee kan jiru, uummanni jiru jechaa kan jiru baay'eensaa reeffisaa du'arraa argamaa jira. Bakkee irraa du'ee argamaa jira jechuudha. Lagarraa argamaa jira. Qaama nageenyaa mootummaatiin mootummaan filannoo kijibaa qopheessee paartilee dorgomtootaa
mana hidhaatti guuree kaan ajjeesaa kaan hidhee waajjira paartilee dorgomtootaa uummanni filannoof kan qophaa'aa jiru hunda cufee karaa qaxxaamuraa ammas aangoo qabachuuf hojjechaa akka jiru wal naman gaafachiisu. Addunyaan iyyuu deebii ta'aa jira. Uummanni biyyichaas deebii ta'aa jira. Kanaaf hundumtuu biyyi kun caccabee gara qabsoo hidhannootti dacha'aa jira jechuudha. Filannoon biyya kana keessa hin jiru, hin geggeeffama jedhamees hin yaadamu. Sababiin isaa immoo wantoota nama tarreesse qaamni filannoo hirmaachisu hundumtuu mana hidhaa mootummaan qopheessetti guurame waan jiruuf jechuudha. Lammaffaa waan nuyi milishaa jibbineef milishaa mootummaa gabroonfataa, waan nuyi poolisii mootummaa gabroonfataa jibbineef, waan nuyi raayyaa ittisa biyyaa mootummaa gabroonfataa jibbineef isatu maal godhe qawweedhaan nu ajjeese moo nu ajjeesne? Dhaloota haqa falmattu ajjeese, ni saame, nu gube, ni buqqise, ni godaansise, baay'ee mana hidhaatti fixe. Mootummaa miti, mootummaa gabroonfataadha jenne. Kanaafitu milishaa kee raayyaa ittisa biyyaa seef hin jettu, kaabinee mootummaa warra hin jettu, poolisii qaama nageenyaa kamiin iyyuu kanaaf balaaleffanne. Isinii galee kaayyoo isaanii sana balaaleffanne. Kaayyoo isaanii immoo isinittan hima. Waggaa 150 dura sirna kolonii Habashaatiin haadholii keenya walitti guuranii harma muran, suma harma muran. Abbootii keenya walitti guuranii maal muran? Harka muran. Eenyutu godhe? Naftanyoota yookaan Miniliki. Seera isa Miniliki gaafa ittiin haadha kee yookaan obboleettii kee harma muree, obboleessa kee yookaan abbaa kee harka mureetu har'a immoo biyyiin ittiin maal gochaa jira? Rasaasatti jijjiireetu barataa, qonnaan bulaa, daldalaa ajjeesise jechuudha. Eenyuudhaan ajjeese? Raayyaa ittisa biyyaa, poolisii, qaama nageenyaa, milishaa, caasaa mootummaatiin ajjeese jechuudha. Sirrii moo sirrii miti? Sirna sana balaaleffachuuf qabsoofne. Kanaaf jibbine. Isinii galee? Milishaa kanaaf jibbine. Poolisii kanaaf jibbine. Raayyaa ittisa biyyaa warra ofiin jedhan kanaaf jibbine. Raayyaa ittisa biyyaa miti isaan badii ilmaan Oromooti. Farra ilmaan Oromoo. Farra Oromoo fi Oromiyaati. Kanaaf jibbine jechuudha. Kanaaf gatiin isaanii maannenne qawweedhannee bosona filannee jechuudha. Isaanitti waan isin itti himtanii isinitti hima. Obboleessi kee ta'uu danda'a milishaa, raayyaa ittisa biyyaa, poolisii, humna eeggataa ta'uu danda'a. Keessaa qabaachuu dandeessa. Ammaan booddee waraanni bilisummaa Oromoo yookaan hooggansi waraana bilisummaa Oromoo ergaa dabarsee jira. Ergaan darbee jiru dachee Oromiyaa keessa diina akkuma qulleessaa jiru, diina mul'atee nu loluu fi diina arrabaan nu loluu, diina qarshiin bitamee nu loluu qulleessuutti jirra. Argaas jirra. Waggoota lamaan kana waan hojjetamaa akka ture. Amma yeroo araaraa gabaabduu isheetti jira jechuudha. Eenyuuf hin jedhe? Qaama caasaa mootummaa gabroonfataa ta'ee uummata Oromoo lafarraa dhabamsiisaa jiruuf ergaa isinitti himtan fira kee waan keessa jiruufin qaamsa waboon dabarse itti naa himta. Soddaa durbii eessuma obboleessa obboleessi keessaa qabaadha. Amma waamicha gooneefii jira. Raayyaa ittisa biyyaas qaama kamiin keessaa jiran, waajjira kamiin keessaa jiraatan, kumaandi poostiif caasaa ta'ee, waraanaaf caasaa ta'ee uummata keenya lafarraa duguugaa kan jiru, duguugisa sanyii fi maseenummaa dachee Oromiyaa irratti geggeessaa kan jiru caasaa mootummaa keessa warra jiran hidhatanii warra jiran yeroo isaan qaban amma. Kanaaf wanti isin itti nuu hiikan karaa nagaa dachee Oromiyaa irraa Oromoo keessa jiraachuu yoo barbaadan qawwee isaanii qabatanii akkuma dhufaa jiran akkuma miidiyaan isinitti maa jirru haa dhufan gara keenya. Hin ajjeesu, ni barsiisne, hidhannee sochoonu, gara keessanitti deebinee jiraachuu akka isaan danda'an barsiisne. Siyaasa adda bilisummaa Oromoo barsiisne. Kaayyoo qeerroof qarree Oromoo barsiisne. Ergasii booddee gara maatiitti deebisne. Milishaa keessaa qabdan yeroo gabaabaa keessatti dhaamsa itti dhaamaa qabaatii nu bira fidaa. Lakkoofsa bilbila keenyaa qabadhaa. Erga fidee qabdanii gashitanii ettanii booddee meeshaa isaa fudhatee dhufu harka duwwaas dhagalu kunoo mucaan koo yookaan soddaan koo yookaan eessumi koo yookaan firri koo ganda keenya keessaa galeera waraana bilisummaa Oromootti na araartaa jedhe jedhaatii nu quunnama. Nagaamu? Nagaa. Waraanni isin qeerroon isin keessaa bahee leenji'ee Finfinnee galee jiram. Gammachuun hin fudhattani?
dachee Oromiyaa fi bosona Oromiyaa magaalaa baadiyyaa Oromiyaa keessaa lafi waraanni bilisummaa Oromoo dhibeen jiru yeroo ammaa. Olkaattus gakkaattus duutin laatti eessa? Lafa. Mootummaa gabroonfataan kun kufeera. Qabsoo uummanni Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeesseen guyyaa saafaa magaalaa baadiyyaatti gabaatti taasofne uummata keenyatti taasofne wal amansiisaa jirra. Kufe moo hin kufne? Kanaafuu ammas nuyi uummata Oromoo hundaaf qabsoomne bilisa baasuuf qabsoomne waan ta'eef ergaa koo ammaa itti naa himaa irra deebi'an isinitti himu waraabbadhaas na waraabaa sagalee koo waraabbadhaa ija keessan warra raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhee uummata ajjeesaa jiru yeroo isaan qaban milishaa warra ofiin jedhan caasaa gandaa warra ofiin jedhan warra waraanni bilisummaa Oromoo yookaan addi bilisummaa Oromoo hin bu'uureessine qeerroon bilisummaa Oromoo hin bu'uureessine warra nu adamsan yeroo isaan qaban ji'a gabaabduudha wanta ta'eef kottaa mana keessanitti galaa jira gashaati gaafa isaan galan warra meeshaa fudhatee dhufe fudhannee leenjisnee kaayyoo saba Oromoo barsiifnee qabsoo sabaatti daballee fudhannee sochoon warra gallee qotuu barachuu daldaluu barbaanna jedhu immoo haala nu geessineeti gara isin fiddan yookaan gara maatii isaaniitti deebisnee akka namaatti akka jiraatan goonarraan ala hin ajjeesnu jechuudha. Kanaaf irra deebi'ee uummata Oromoo qeerroo Oromoo qarree Oromoo waan isinitti himu waraanni bilisummaa Oromoo waamicha godheera warra sammuun isaanii hadoodee yookaan nyaata dhabanii yookaan qabxii barnootaa dhabanii yookaan abbaa faara dhabanii biddeen nyaachuudhaaf warra mootummaa gabroonfataaf hojjetaa jiran utuu hojjetanii immoo ajaja mootummaa gabroonfataan Oromoo lafarraa balleessuudhaaf sirna Minilik qabatee Abiyyii faan amma guyyaa irraatti ittiin uummata Oromoo ajjeesaa jiran warra fudhatanii deeman barsiifnee sammuu isaanii keessaa baafnee nama goonaa itti maafuudhaan abaanoo fidaa waraana naannoo keessanitti jirutti kennaa bilbila keenya qabadhaa deebisaa qabsoo sabaatti makaa isinii. Lammaffaa waan nuyi milishaa jibbineef milishaa mootummaa gabroonfataa waan nuyi poolisii mootummaa gabroonfataa jibbineef waan nuyi raayyaa ittisa biyyaa mootummaa gabroonfataa jibbineef isatu maal godhe qawweedhaan nu ajjeese moo nu ajjeesne dhaloota haqa falmattu ajjeese ni saame nu gube ni buqqise ni godaansise baay'ee mana hidhaatti fixu mootummaa miti mootummaa gabroonfataadha jenne kanaafitu milishaa kee raayyaa ittisa biyyaa see ofiin jettu kaabinee mootummaa warra ofiin jettu poolisii qaama nageenyaa kamiin iyyuu kanaaf balaaleffanne isinii galee kaayyoo isaanii sana balaaleffanne kaayyoo isaanii immoo isinittan hima waggaa 150 dura sirna kolonii Habashaatiin haadholii keenya walitti guuranii harma muran suma harma muran abbootii keenya walitti guuranii maal muran harka muran eenyutu godhe naftanyoota yookaan Minilik seera isa Minilik gaafa ittiin haadha kee yookaan obboleettii kee harma muree obboleessa kee yookaan abbaa kee harka mureetu har'a immoo Abiyyiin ittiin maal gochaa jira rasaasatti jijjiireetu barataa qonnaan bulaa daldalaa ajjeesise jechuudha. Eenyuudhaan ajjeese? Raayyaa ittisa biyyaa, poolisii, qaama nageenyaa, milishaa, caasaa mootummaatiin ajjeese jechuudha. Sirrii moo sirrii miti? Sirna sana balaaleffachuuf qabsoofne. Kanaaf jibbine. Sinii galee? Milishaa kanaaf jibbine. Poolisii kanaaf jibbine. Raayyaa ittisa biyyaa warra ofiin jedhan kanaaf jibbine. Raayyaa ittisa biyyaa miti isaan badii ilmaan Oromooti. Farra ilmaan Oromoo. Farra Oromoo fi Oromiyaati. Kanaaf jibbine jechuudha. Kanaaf gatiin isaanii maannenne qawweedhannee bosona filanne jechuudha. Isaanitti waan isinitti himtanii isinitti hima. Obboleessi kee ta'uu danda'a milishaa. Raayyaa ittisa biyyaa, poolisii, humna eeggataa ta'uu danda'a. Keessaa qabaachuu dandeessa. Ammaan booddee waraanni bilisummaa Oromoo yookaan hooggansi waraana bilisummaa Oromoo ergaa dabarsee jira. Ergaan darbee jiru. Dachee Oromiyaa keessa diina akkuma qulleessaa jiru diina mul'atee nu loluu fi diina arrabaan nu loluu diina qarshiin bitamee nu loluu
qulleessuutti jirra argaas jirra waggoota lamaan kana waan hojjetamaa akka ture amma yeroo araaraa gabaabduu isatti jira jechuudha. Eenyuuf hin jedhe qaama caasaa mootummaa gabroonfataa ta'e uummata Oromoo lafarraa dhabamsiisaa jiruuf ergaa isinitti himtan fira kee waan keessa jiruufin qaamta waboon dabarse itti naa himta. Soddaa durbii eessuma obboleessi keessaa qabaadhu. Amma waamicha gooneefii jira. Raayyaa ittisa biyyaatti qaama kamiin keessaa jiran waajjira kamiin keessaa jiraatan kumaandi poostii caasaa ta'ee waraanaaf caasaa ta'ee uummata keenya lafarraa duguugaa kan jiru duguugisa sanyii fi maseenummaa dachee Oromiyaa irratti geggeessaa kan jiru caasaa mootummaa keessa warra jiran hidhatanii warra jiran yeroo isaan qaban amma. Kanaaf wanti isin itti nuu hiikan karaa nagaa dachee Oromiyaa irraaf Oromoo keessa jiraachuu yoo barbaadan qawwee isaanii qabatanii akkuma dhufaa jiran akkuma miidiyaan isinitti maa jirru haa dhufan gara keenya hin ajjeesu ni barsiifne hidhannee sochoon gara keessanitti deebinee jiraachuu akka isaan danda'an barsiifne siyaasa adda bilisummaa Oromoo barsiifne kaayyoo qeerroof qarree Oromoo barsiifne ergasii booddee gara maatiitti deebisne milishaa keessaa qabdan yeroo gabaabaa keessatti dhaamsa itti dhaamaa qabaatii nu bira fida. Lakkoofsa bilbila keenyaa qabadhaa. Erga fidde qabdanii gashitanii ettanii booddee meeshaa isaa fudhatee dhufu harka duwwaas hagalu kunoo mucaan koo yookaan soddaan koo yookaan eessumi koo yookaan firri koo ganda keenya keessaa galeera waraana bilisummaa Oromootti na araarsaa jedhaatii mucuun nama nagaamu waraanni isin qeerroon isin keessaa bahee leenji'ee Finfinnee galee jiram gammachuun hin fudhattani. Dachee Oromiyaa fi bosona Oromiyaa magaalaa baadiyyaa Oromiyaa keessaa lafi waraanni bilisummaa Oromoo dhibeen jiru yeroo ammaa. Olkaattus gakkaattus duutillaatti eessa? Lafa. Mootummaa gabroonfataan kun kufeera. Qabsoo uummanni Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeesseen guyyaa saafaa magaalaa baadiyyaatti gabaatti haasofne uummata keenyatti haasofne wal amansiisaa jirra. Kufe moo hin kufne? Kanaafuu ammas nuyi uummata Oromoo hundaaf qabsoomne bilisa baasuuf qabsoomne waan ta'eef ergaa koo ammaa itti naa himaa irra deebi'an isinitti himu waraabbadhaas na waraabaa sagalee koo waraabbadhaa mirga keessan. Warra raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhee uummata ajjeesaa jiru yeroo isaan qaban milishaa warra ofiin jedhan caasaa gandaa warra ofiin jedhan warra waraanni bilisummaa Oromoo yookaan addi bilisummaa Oromoo hin bu'uureessine qeerroon bilisummaa Oromoo hin bu'uureessine warra nu adamsan yeroo isaan qaban ji'a gabaabduudha wanta ta'eef hoostaa mana keessanitti galaa jedha gashaati gaafa isaan galan warra meeshaa fudhatee dhufe fudhannee leenjisnee kaayyoo saba Oromoo barsiifnee qabsoo sabaatti daballee fudhannee sochoon warra gallee qotuu barachuu daldaluu barbaanna jedhu immoo haala mijeessineeti gara isin fiddan yookaan gara maatii isaaniitti deebisnee akka namaatti akka jiraatan goonarraan ala hin ajjeesnu jechuudha. Kanaaf irra deebi'ee uummata Oromoo qeerroo Oromoo qarree Oromoo waan isinitti himu waraanni bilisummaa Oromoo waamicha godheera warra sammuun isaanii hadoodee yookaan nyaata dhabanii yookaan qabxii barnootaa dhabanii yookaan abbaa faana dhabanii biddeen nyaachuudhaaf warra mootummaa gabroonfataaf hojjetaa jiran utuu hojjetanii immoo ajaja mootummaa gabroonfataan Oromoo lafarraa balleessuudhaaf sirna Minilik qabatee Abiyyii faan amma guyyaa irraatti ittiin uummata Oromoo ajjeesaa jiran warra fudhatanii deeman barsiifnee sammuu isaanii keessaa baafnee nama goonaa itti maafuudhaan abaanuu fidaa waraana naannoo keessanitti jirutti kennaa bilbila keenya qabadhaa deebisaa qabsoo sabaatti makaa isiniin